gadila inafum namnisa barahiriya tu fatamu barahalo tandang yafamu barahiriya tu fatamu barahalo tandang yafamu jabar senara Dabar senara barasana dabar senara dabar senara barasana dabar senara wakayo baranama dabar sa Baranama dabarsa kadila laina punam nisa wakayo baranama dabarsa kadila laina punam nisa barahiriya tu fatamu barahana tantang yafamu barahalo tandang yafamu jabar senara barasana dabar senara Hallelujah waqayyo tigammada waqayyo sabara namaaf dabarsu waqayyo sadukkana namaaf ibsu hallelujah amen 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 ani gatiri gageti ani gatida gageti bayena jannata ani gatiri gageti ani gatida gageti Yesus bayena jannata fayda barpacha azini zandamu akamit bandema akasi jalade hidajalanatin sitinameva abenya barpada azini zandamu akamit bandema akasi jalade hidajalanatin sitinameva asane achane wanke sirbe salpavdi gala gala nane singana devata baku bulani gangeti ani gadiri gage hallelujah ani gadidaf gageti bayena jannata madi ani gadiri gageti ani gadidaf gageti
Ansirisan deemu Yesuus akkamittan deema akkan si jaalladheen hidhaa jaalalaatiin ansitti dhameera fayyidaa barbaacha ansirisan deemu akkamittan deema takkaan si jaalladheen hidhaa jaalalaatiin ansitti dhameera asaanii achaanii waan keessa darbee sasalphaa miti kana kaneenaalee siin galateeffadha galanni kan keeti. Hallelujah. Amin, 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 amin. Akkuma ayyaana Waaqayyoo keessa jirrutti ol kaanee gabaabsinee Waaqayyoo waliin waaqessina. Hallelujah. Amin, amin, amin. Hallelujah, hallelujah. Namni kamiyyuu ulfina Waaqayyoo gadi jedhee ol jedhee Waaqayyoon haa waaqeffatu. Hallelujah.
Lisaanurra baay'atee hojii guddaa Waaqayyoon gidduutti hojjechaadha kan jiru. Waldaan keenya guyyaa 8ffaa guyyaa soomaaf sagadan labsite kana keessatti biyya keessaa biyya alaatti Waaqayyoon gargaaree dhaloota baay'eef biyyaaf waldaa kiristiyaanaafis kadhachaadha kan jirru. Kana keessatti humni guddaan dhaloota ijaaru nuuf ergameera. Waaqayyoo isa ulee gargaarsaa sanurra qabeef galanni guddaan haa ta'u. Mee sagalee Waaqayyoo wajjin ilaallaa galgala kana namoonni laayiviidhaan isa ta'u yuutuubiin nu hordoftanii gara sagalee Waaqayyootiin Waaqayyoon dubbatu hordofna. Macaafa faarfannaa boqonnaa 46 lakkoofsa 2 kaase. Kanaafis lafti yoo diddiiramte iyyuu tulloonni sorgufamanii galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nu hin sodaannu. Bishaanonni isaa huursanii yoo hoomachaan iyyuu tulloonni sirraafamuu isaatii yoo roqoman iyyuu Waaqayyo gooftaa macaan wajjin jira. Waaqayyo ni kan Yaaqoob da'oo keenya. Ameen. Akka Waaqotti dubbatuuf kadhanname Waaqayyo. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos gaarummaa kee araara kee gara keenya tureef waan jechaa hin qabnu galatamane. Tolli kee nurra diriiree utuu haalli gadi nu dhaanu nutti baay'atu hamma har'aatti garuu moo'ichi isa si biraa dhufe sanaan warra mataa baafatanii sagaleen isaanii warra jiran keessa jiru taaneerra. Haalli dha'ee duubatti kottee keenya harkifatu nu fudhachuu hin dandeenye. Si taasuu guyyoonni keenya har'aa moo'ichaan nu bari'an. Boriifis muktabdii baatu kan kee akka ta'etti amanna. Waan har'aa iddoo keenya kanatti galata siin jenna. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Yeroo kana immoo warri as geenye jireenya keenya borii deemsa keenya hundumaa sitti kennine yaa Waaqayyo adeemsa keenya si keessatti fiixaan ba'iinsa kan qabu tokko deemuu akka dandeenyu abdii si biraa qabna. Galgala kana humna ittiin si wajjin sochoonu dubbii sagalee kennutti dubbadhu. Kan nama keenya lolu jawween torshaan xinqolaadhaan buudaan hafuurri barichaadhaa yeroo kana keessa dhaloota bitee kan raasu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan abbooma. Sagalee kanaan kan hin dhabe haa ta'u. Saba keenya dhaloota keenya bilisa nuu baasi. Qilleensi namni keessa ga'ee abdii dhabe ofirra gattaa'u hin jiraatin. Waaqayyo ulee moo'ichaa kee dura keenya qabi. Waan kana gootu hundumaaf si haa galatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kutaa kana keessatti
gara lakkoofsa tokkorraa yommuu ilaallu ilmaan qoraayitu waaqayyotti kooluu gallaa jedhan. Waaqayyotti kooluu galla. Waaqayyotti kooluu galu kan jettu kana fudhadhee dubbachuu fanni. Waaqayyotti kooluu gallaa jedhaniitu kaasu. Yeroo izinaawotii isaa kaa'anii rakkina keessatti isatu nama gargaara. Beekamtii iddoo rakkinaatti nama utubuu isatu qaba. Egaa namni iddoo mijooftuu taate qofatti kan inni nama deeggaru. Iddoo haalli wal qixxaataa fi lafatti qalbiin ofii nama heeyyametti qofa kan namni fayyadamu yookiis deeggarsa kan taasisu. Waaqayyo garuu dubbii isaa keessatti akkuma dubbate yeroo rakkinaa keetti na waammadhu. Ani isa si oolchuudha, ati immoo sana galateeffatudha jedhe. Isa kana beeku ilmaan qoraa. Waaqa isa iddoo rakkinaatti, iddoo waan fuuchaa dhabanii dirree hundumtuu sammuutti gan nama cobee waraanni isaa nama injifachuuf yaalutti isatu moo'icha akka ta'e, rakkina keessatti humna akka ta'e, rakkina keessatti gargaara akka inni ta'e isa kana hubatan ilmaan qoraa. Kanaaf waa hundumaa keessaa sammuu keenya baafnee, waa hundumaa keessaati harka keenya sassaabannee waaqayyotti kooluu gallaa jedhan. Waaqayyotti kooluu galla jechuun non-governmental organizationii haa ta'u dhaabbanni na gargaara jedhanii yaadan kan biraan utuu harka keessa galfatin. Kallattii biraadhaan namoonni dhuunfaadhaan illee na deeggaru jedhanii isaa yaadan utuu keessa lixin. Guutummaa guututti deeggarsa waaqayyo isaaniif godhutti jireenya isaanii luucceeffatanii isa jala galu. Isa kana kan isaanii kooluu itti gallaa kan isaa jedhan. Gargaarsaaf qaama kan biraarra wizaawutii ta'anii jiraachuudhaan waaqayyo qofatti akka jireenya isaanii wal mariisisanii dhandheetu isatti kooluu galladhanii rakkina keessatti sana nama gargaaru kana isatti kooluu galladhanii yeroo isaan tuttuqanii wal kaasan argina kutaa kana keessatti. Kutaa nama dubbisee lakkoofsa namarraa kaasee gaafa ilaallu kanaaf jedhaniidha. Sakamiif isa waaqayyotti kooluu galaniif. Kanaaf nuyi yoo lafti diddiiramte yoo laala waa'ee nama waaqayyo jala ta'eetti gaagun, waa'ee nama waaqayyotti guurratee galeetti gaagun. Kanaaf nuyi lafti yoo diddiiramte iyyuu tulloonni yoo roqoman iyyuu yaa nama guurratee waaqayyotti galee, yaa nama guurratee jireenya isaa waaqayyotti kennate lafti inni gahee abdiidhaa cabee ofirra gattaa'u hin jiru. Qilleensa raafamtu keessa hamma jiraatuuf garatti adeemu dhaqnaacha yookiis kallattii jireenya isaatii harkaan badu, koompaasiin harkaan badu. Waaqayyotti guurratanii gallaan sodaa kan biraan hin jiru. Lafti yoo diddiiramte iyyuu jedhani, lafti yoo diddiiramte iyyuu tulloonni hurgufamanii yoo roqoman iyyuu galaanonni immoo yoo hoomacha'an iyyuu roqamuu tullootaa kun galaana walakkaa yoo gadi buufaman iyyuu nuyi matumaa maali dhadan? Nuyi matumaa hin soraannu, hin soraannu. Miira sodaa isaanii maaltu dhaabse, maaltu ajjeese yoo jenne isa sina dubbatanidha. Waaqayyotti kooluu gallaa. Kanaaf dhaabinni Daawitii faarsaa 23 irratti ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo na deeme iyyuu hamaatu natti dhufa jedhee hin soraannu kan inni jedhe. Maaliif? Namni jireenya isaa, bultoo isaa, hojii isaa, gaa'ila isaa, adeemsa isaa, waa hunda isaa waaqayyoon godhate sodaa akka hin qabne yeroo itti ibsanidha jechuudha. Mammaaksa Oromoo keessa waan tokkotu jira. Hoolaan abbaa gaarii qabdu duboo ala keessee rafti jedha. Akkas jechuun wanti na nyaatu hin jiru otoo hin taane isa na nyaatu kan irraa eegu jira. Amma waaqayyotti kooluu galii gaafa jennee lafti yoo diddiiramte tulluu yoo roqame sodaan
rakkinni wal'aansoon lafa kanaa yoo sitti wal fure yaaddoon hin jiraatu kan jennu ammas isa wal'aansoo sitti ta'utu iddoo dhaabadaa miti. Isa si golboobetu sirra jiraadha malee. Inni namarra jiraannaan qilleensa nama nyaatu gidduu jiraatama. Inni namarra jiraannaan qilleensa nama yaaddessu gidduu jiraatama. Karaa adda addaatiin jireenyi kee marfamee kan jiru. Jireenyi keessan karaa adda addaa sodaachifamaa kan jiru. Jireenyi keessan karaa adda addaa raafama adda addaa keessa kan jiru. Har'a innati kooluu itti galte sun, innati amanatte sun, innati waammattu sun qilleensa sodaa keessii to'ata. Qilleensa sodaa keenyaa nuu to'ata Waaqayyo. Haleluuyaa. Ofirratti dubbadhaa namoonni kallattiin hordoftanis ofirratti dubbadhaa. Har'a qilleensi sodaa koo to'atameera jedhaati ofirratti dubbadhaa. Haleluuyaa. Waaqayyo qilleensa sodaa kee to'ata. Bara kamiifuu Waaqayyoon jireenya keenya keessatti yoo abdanne boquun cabee lafa dulaaluudhaaf yeroo hin qabnu. Waaqayyoon abdanna taanaan, Waaqayyootti guurrannee galla taanaan, jireenya koo keessatti ani isa malee hin beeku, ani isa malee. Faarfannaan tokko si malee orma garaan beeku itti. Isa kaan garaa isaa lixanii utuma beekaniyyuu isa hamma dhumaatti handaara rakkinaarra dhaabatee nama deeggaru miti. Jireenya keenya isa geggeessu. Kanaaf guurrannee yoo Waaqayyotti kooluu galle qeensuun gaabbii qabu kana jedhuuf kanaaf. Iddoo tokko dhaabannee ayinatu iddoo malee dhaabate natu iddoon barbaachifne dhaabate jennee gaabbuu dandeenya. Mana Waaqayyotti guurrannee gallee bobaa Waaqayyoo jalatti hiriirree gargaarsa Waaqayyootti siqnee qeensuun gaabbii qabu. Dhaloonni haalli isin gaadi'ee wadaroon rakkinaa mataatti isin xaxamee jiru. Qilleensi abdii isin dachaafachiisu kan isinitti gobbate. Galgala kana isa fala jireenyaa ta'etti kooluu gali. Isa fala jireenyaa ta'etti fiigi. Isa fala jireenyaa ta'etti jireenya kee guuriitti galchi. Mata duree kee tokkoyyuu of harkatti hin dhiisin. Mata duree kee tokkoyyuu namatti hin kennin. Waa'ee kee Waaqayyotti dhiisi. Waa'ee kee Waaqayyotti geessi. Waaqayyotti firadhu. Maatiyos boqonnaa 11:28 irratti dhaabatanii kan dadhabdan ba'aan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa jedhinni. Inni Waaqaa ba'aa wajjin gara isaa yoo dhaqan nama ceephaanedha. Wallaansoo baadhatanii rakkina baadhatanii ulfaatinni haala kee Waaqayyo biratti si ceephaasisu yoo si simachiisee malee, yoo ofitti si fudhachiisee malee. Ati balbalatti rakkina kee wajjin hin ceephaamne Waaqayyotti kooluu yoo galte duwwaan. Balbalatti dhattee dhalachuu kee zarii keetiin qabeenya keetiin bifa keetiin balbalatti hin ceephaamne jireenya Waaqayyotti guurratanii galan keessa qofa jira. Unless otherwise lafti nutitti haamileen keenya moral obligationiin keenya ittiin jajjabaatu hin jiru. Jala mureen dubbadha Waaqayyotti kooluu galuun garuu fafa namaa cuqqaalee guutuu nama taasisa. Waaqayyotti kooluu galuun garuu qilleensa dhaloonni keessa ejjechuuf luka kaasanii sodaatan keessa deemama. I believe it. Ishee kana naman. Ishee kanatti sammuun na aman. Kanaaf galgala kana guurrannee Waaqayyotti galuudhaaf jireenya keenya hunduma firee tokko ishee mata duree tokko ishee ofii keenya harkatti utuu hin qabatin nama tokkotti utuu hin kennatin Waaqayyotti mata duree keenya kennine warra hamma dhumaatti qilleensa dhaloonni keessa luka kaafachuu dadhaban keessa socho'uudhaaf abdiidhaan ejjetan akka taanu Waaqayyo humna ayyaana nuuf haa baay'isu. Kadhata kanaan dhaloonni baay'een lafa abdii isaanii diigan meerra hin jiru jedhan keessaa akka galan natti mul'ata. Natti mul'ata. Maaliif? Iddoo Waaqayyo jiru argu waan ta'eef. Rakkina isaanii keessatti wallaansoo keessa dhaabatan keessatti eenyu akka isaan furu beekus hubatus waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo har'a rakkinni keenya cabee hunkutaa'ee hundeetti daguugamee iddoodhaan badu garuu maal taaree
himmoo ama malee. Rakkinni himmoo ama malee Waaqayyo daguugee iddoo isheetiin kaasu rakkina. Namoonni baay'een lafa rakkinaa yemmuu ga'an lamuu deebi'anii akka hin cinqabnetti kadhatu. Wal'aansoon lafa kanaa, lolli lafa kanaa, rakkinni lafa kanaa, ari'atamni lafa kanaa ciccitaa ta'ee nutti dhufa. Har'a mata duree tokkorraa yoo hiikamne bor mata duree biraan nu qoruu danda'a. Kanaaf wal'aansoon jiraatu, rakkinni jiraatu, moo'ichi kanuma keenya, injifannoon kanuma keenya. Sararra teessanii kan nu hordoftaniif an kadhadhaa. Namoonni karaa yuutuubii nu hordoftanis nan kadhadhaa. Asii namoonni wajjiniin ganamaa kaanee kadhachaa jirru amantiidhaan kadhannaa. Waaqayyo inni waan haaraa godhu, inni jireenya keessan jijjiiru, inni atitti guurrattee galuudhaaf amma murteessaa jirtu kun qilleensatti deemsa yaaddoftu sii salphisa. Sakana namana qilleensatti deemsisaa nama yaaddessu. Lafti yoo diddiiramte iyyuu tulloonni yoo roqoman iyyuu hoomachaanii galaanonni sagalee adda addaa yoo dhageessan iyyuu roqomuun tulloota ammoo galaana kana keessa yoo buufaman iyyuu nu hin soran. Waaqayyo isa kan Yaaqoobitu gara keenya, isatu da'oo keenya, isatu eegaa keenya jedhan ilmaan qoore. Ati miilana balbala rakkinaa kee geesse maqaan ati mattu isa har'a kooluu itti galte kanaadha. Inni immoo qilleensa keessatti si ganuu hin jiru. Al tokko tokko yeroo gobbuun rakkinaa mataarraa nama jiguu didu firruu dhalattee lafarra jiraachuu keessi ganuu kajeela. Hiriyaanuu dhalattee lafarra jiraachuu keessi kaaduu barbaada. Waaqayyo garuu yeroo dhiphinaa sitti fiiga. Waaqayyo garuu yeroo rakkoo keessatti fiiga. Waaqayyo garuu yeroo muddamaa keessatti fiiga. Feesbuukiidhaan sheer godhaa dhaloonni waliin ga'a. Waaqayyo karaa dhiphuu keerra miilla sii kaateera. Kanaaf nama dhannee iddoo rakkinaatti hoodee libbee lubbuu koo garaa koo maaloo koo kan nuun jedhu iddoo rakkinaa ga'eetu baaggodhee argina. Lafa rakkinaatti galagallee biraan arginu. Innumti si malee namni jiraa hinuun jedhu utuu gaadaa rakkoo linnee nu margee hin soba miilla duuba deeffata. Waaqayyo garuu yeroo haalli nama huutu deeggaraa dhala namaa ta'e, jajjabeessaa dhala namaa ta'e, moosisaa rakkinaa waan ta'eef rakkina keessatti gargaaraa ta'uu isaatu beekameedhaan ijoolleen kun. Karaa itti fiigama, kooluu itti galama, isa malee firan qabu, isa malee an iddootti baqadhu hin qabu, isa malee gargaaraa hin qabu, isa malee kan na hirkisu hin qabu, isa malee kan na geggeessu hin qabu warra jedhaniif har'a barbaachi ho'aan kara Yesuus isa waan hundumaa danda'u sanaa jira. Barbaacha gaariitu jira. Waaqayyo dhaloota si malee jedhanii gara isaa ilaalan itti siqee rakkoo isaanii furuudhaaf isa miillarraa fageeffatu miti. Isa garaa jabaatee achi karaarraa qabatus miti. Kanaaf deeggarsaaf tumsa gaarii jireenya keenya keessatti nu utubu waaqa akkasii waan qabnuuf dhaloonni keenya biyya bakkee biyya keessa jirtan, namoonni waldaa keenya keessatti kadhachaa jirtan, namoonni karaa garaa garaatiin dhugaa dubbii Waaqayyo isinii galee Waaqayyo jireenya keenya keessatti dhugaamaan jireenya ta'ee taa'uu qaba. Amaleeffannaamaaf kan waaqessinu mitis. Amaleeffannaa nuu ta'e kan waaqessinu miti. Amma biyya lafaa amma keessa jiraannu kana keessatti ganaa tokko jennee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 itti lallabuu nu gaafateera dhaloonni keenya. Yesuus karaadha, dhugaadha, jireenya jennee haa jennee itti lallabuu nu gaafateera. Namootuma kanaan dura waggaa 20-30 wangeela dhagee jedhanittu maaliif hurufa rakkoo keessa ga'e abbaa baluu qonna jalaa bade maaloo qonna jalaa bade waan lafa kanaatiif sammuu isaa kireessa waan ta'eef afaan isaa keessaa waa'ee Waaqayyoo inni guddaa kanaa erga ka'ee bubbuleera jechuu barbaade. Maqaan Waaqayyoo yeroo rakkinaa isaatti dhaloota kana keessaa bahee dubbatamuun bubbuleera. Waan biraadhaati. Ammatu makiinaan ittiin galagalte, ammatu rakkoo wayii gufatee makufeellee Yesuus min jedhu dhaloonni nama yaadate. Innaate abbaate yookiis my friend illee jedha malee. Maqaa Waaqayyoo dha'uu dadhabeera.
Guurratanitti galuu jechuun 24 hours sa'a 24 laphee namaa keessa moo'icha isaatu haasa'a jechuudha. Guurratanitti galuu jechuudha. Yoo rakkoo haalli ulfaataan sammuu nama cabsu jiraate Waaqayyotti kooluu galeera, isatu na oolcha, isatu na geggeessa, isatu na moosisaatu arraba namaa keessaa dhuka'uu qaba ture. Kanaaf ammas dhaloonni kallattii garaagaraa nu dhaggeeffattan Waaqayyotti kooluu galuutu fala waan itti adeemnu hundaati. Qilleensi keenya yaaddoo qaba, barri keenya yaaddoo qaba. Barri jiraatti nama dhaabitti fuudhanii akka midhaanitti baaburatti ganna qayi nama daakan dhufaa jira waan ta'eef. Bara lubbuun namaa rakkaste, bara haalli namaa ulfaatinni kiiloo namaa xiqqaatte kana keessa Waaqayyotti kooluu galuutu fala siin jedhamaa jira. Waaqayyoon ma dhageenya nuuf haa eebbisu. Mee hin kadhanna Waaqayyoon. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Waaqayyoon wajjin jira. Guyyaa borii jaalala Waaqayyoo yoo ta'e bishaan irratti Waaqayyoon kadhannee dhaloota dhukkuba adda addaa qabaniif waan kadhannuu fi laayiviidhaan kan hordoftan carraa kanatti fayyadamaa isinii jenna. Guyyaa borii bishaan irratti kadhanneedha kan nuti dhalootaaf kadhannu. Amma amantiidhumaan Waaqayyo isa waan haaraa godhu kana, Waaqayyo isa seenaa jijjiiru kana, Waaqayyo isa hidhaa hiiku kana, Waaqayyo isa gaaffii deebisu kana amantiidhaan kadhanna. Moo'ichi ga'u isa biraa dhufa, humni ga'u isa biraa dhufa, gargaarsi isa biraa dhufa. Galgala kana sittin kooluu gala, si nama nadha, si malee kan biraan nagaanaan ta'u, kan biraan gaaddisa naan ta'u, kan biraan lafa baqaanaan ta'u jedhaati kadhadhame Waaqayyo. Buleessa keenya wandee wajjin gabaabsinee kadhanna. Waaqayyo iddoo baqaa keenyaati, isa itti baqannee badiisa oolludha. Kanaaf mee hin kadhanna amantiidhaan. Waaqayyo inni nuyi kooluu itti galuu qabnu kun isa kam akka ta'e galgala kanaaf Hafuurri Qulqulluun nutti dubbateera. Kanaaf ammas eenyutti kooluu galuu akka qabnu, yoo eenyutti kooluu galleetu immoo gargaarsa arganna, yoo eenyutti kooluu galuu dhiisnetu immoo gargaarsa dhabna kan jedhu of ilaallee iddoo jirrutti, waan keessa dhaabbannee jirrutti, haala keessa jirrutti Kiristoositti yaada keenya laadhachuun nu barbaachisa. Kanaaf egaa amma isatti kooluu galuu qabnutti kooluu akka galluu caaffanni qulqullaa'aan nutti dubbate karaa obboleessa keenyaa waan ta'eef amma Waaqayyoon hin kadhanna. Ati Waaqayyoodhaa, Waaqayyoon akka keetii raawwatee hin jiru. Durattis kan turesi, ammas kan jirusi, sichis dabartee kan jiraattu ati Waaqayyoodha. Ati mootii waaqaaf lafaa danda'a waan hundumaati. Guddaa gurguddootaati. Kan akka kee raawwatee hin jiru. Kanaaf si galateeffannaa, maqaan kee bara amma baraatti kan galateeffameef kan eebbifame haa ta'u. Qulqulluu mootii waaqaaf lafaa inni ati nu gargaarte, inni ati iddoo dadhabbii keenyaatti jabina nuuf taate, iddoo nuti ba'uu hin dandeenye bowwaa rakkina keenyaa keessatti inni ati nu wajjiniin taate danuudha. Kanaaf si galateeffannaa, maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo Gooftaa, guyyoottan 8 dabarsine hundumaa keessatti situ nu wajjiniin ta'e. Nu wajjin jiraachuu kee karaa garaa garaatiin hubanneerra. Nu wajjin jiraachuu kee karaa garaa garaatiin argineerra. Yaa Waaqayyo, kanaaf si galateeffannaa, maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Ammas galgala kana dubbiidhaan gara keenya dhufte sitti kooluu galuu akka qabaannu, sitti kooluu yoo galle maaltirraa argachuu akka dandeenyu galgala kana dubbii keetiin nutti dubbatte. Kanaaf si galateeffannaa, maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Otoo si galateeffannu waa'ee jireenya keenya boriif, waa'ee haalota fuula keenya duraa kanaaf immoo si kadhanna. Ati Waaqayyoodha, Waaqa waan hundumaa gochuu dandeessuudha waan ta'eef jireenya keenya hundumaa dabarsine sitti laanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, sitti kooluu galle warra fiixaan ba'umsa gaarii si biraa argatan akka taanuuf ati nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Waaqayyo Abbaa si kadhanna, sagantaa fuula keenya dura jiru, haalota jireenya bara 2016 fuula keenya dura jiru kana dabarsine sitti laanna. Haalonni isaanii ulfaatoo yoo ta'an,
haalonni yoo garmalee ciman haalonni jireenya jiraannu kan nuuf kan hin mijanne yoo ta'e yaa Waaqayyo gooftaa sitti kooluu galanii warri kooluu galan immoo haalonni isaanii akka wal qixxaatu galgala kana nutti dubbatte kanaaf sitti kooluu galuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari yaa Waaqayyo gooftaa biyya keenyaaf si kadhanna waldoolee kiristaanaaf si kadhanna yaa Waaqayyo gooftaa biyya keenyatti ati araarami araara keetiin gara keenya ilaali yaa Waaqayyo gooftaa dhaloonni garmalee akka hin banne dhaloonni sagalee kee malee akka hin jiraanne sitti kooluu galuu akka danda'aniif ati nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u si kadhanna qulqulluu mootii waaqaaf lafaa ati danda'a waan hundumaa waan taateef jireenya keenya dabarsinee sitti ilaanna haalota keenya hundumaa keessatti ati nu wajjiniin ta'i ati yaa Waaqayyo gooftaa iddoo garaagaraa ta'anii dhibee garaagaraa keessa jiraatanii eenyutti kooluu galuu akka qabanii eenyutti kooluu galuu akka qabaatanii jireenya isaanii eenyutti kennachuu akka qabaatanii fi sagalee keetiin isaanitti dubbatteetta yaa Waaqayyo gooftaa sitti kooluu galuu akka danda'aniif isaaniin gargaaruun jaalala kee haa ta'u yeroo kana immoo si kadhanna yaa Waaqayyo gooftaa sagantaa keenya jalqabaa kaatee amma xumuraatti nu gaggeessitee yeroo kana waan nu geesseef si galateeffanna maqaan kee galateeffamu waan nu wajjiniin taatee ulfaadhu maqaa keef jettee aameen.